في arrantana deemaa jiru jidduutti waa hedduutu uumame waa hedduutu gartee garagara goohaa jira akkasuma sangaa propagandaanis addancinne jajjabaataniituma itti fufaa jiranii meediyaa addaadhaa suutumatti gartee bikkatti goona isinin jenna isarraa akkanu daawwachaa jirtan akkasuma sanitti sagalee tana isarraa kadhagaa jirtan barreessaa mana keessatti egaa amma dura warreen arkaa jiru dhugatti laal warra Keeniyaan jira jiru warra Dubaayin jira jiru akkasuma sanitti warra magaalaa Harariin jira jiru dhiyaaddaa eenyuun arku jira South Africa sarkaatiin jira dhiyaaddaa warra Minnesota jiru sarkaatiin jira kana laal wal faana dhufaa jirtan hundi keessanuu dhiyaaddaa karaa mana keessanii dhufaa jirtan harka keessaniin taap godhaa walii daddabarsaa share godhaa gaa commentii copy linki godhaa dhiyaaddaa warra Colorado tana karaa kam jirtao magaalaa nuhime yoo Denver jiraatte yoo Aspen jiraatte yoo eessa jirtame nuhime Greeley yoo jiraatte adda baasi dhiyaaddaa so jajjabdu jira arraan tana breaking newsdhaan eegallaa kanumatti gaa mootummaan Ameerikaatii fi warri Iran galgala gara lachuutuunu wal haleeluu ibsaniiti jiran wal haleeluu isaanii tana hin dhoysine garuu immoo eenyuutu eessa akka haleele amma dura addan beekamu namayyuu nutis haleelle jirra jechaati haasawaa jiranii sanirraa waan takka haasoy nutu jira akkasuma sanitti mootummaan United Arab Emirates nutis mootummaa Iran haleellaa isin biyya teenyatti gaggeessuudhaaf tattaafatte irra hedduu siidhaa ifirraa dhorkineeti jirra jaaniti gaa odeessaa jiran dhugaan lafa jirtu maal fakkaatti isiniif hin himuuta itti aansuudhaan Itoophiyaa keessatti guyyaa irraan tanaa naannoo Tigraay irraa pirezidaantiin duraanii Taaddasee Warradeedhaa inumaatu gartee barruu ajaa'ibaa takka akkaawuntii isaati kaa'uu gartee akkaawuntii warra Tigraay gubbaarratti gadhiisee jira akkaawuntiin san inumaatu gartee dhaamsasaa kan xumura takkaa'uu gartee anamma booda badiin jara kanaa fi jara kanarra jirti jechuudhaan ifii isaa saaxiliif baasuusaa takkaa'uu gartee nageen harkasaa keessaa fudhachuu ibseeti jira sanirraas waan takka haasoynuutu jira akkasumatti gaa biitti Raashaa fi Ukrainis guyyaa sadeen as deemu kanaaf ceasefire akka godhuu barbaadan odeessaati jiran keessaafuu guyyaa boruu ayyaana guddaa tokkotu jira biyya Raashaa keessa kan ayyaana isaan lola addunyaadhaa kan lamadaa itti injifanne jaanii amatu kabajansan borummoo amata 8ffaa kabajuudhaaf waan deemaniif jecha sanii jecha lola akka dhaaban gareen lachuutu itti walii galtee jirti jee pirezidaantiin Ameerikaatis waan kanarratti dubbachaa jira sanirraayis waan isinii himnu qabna itti aansuudhaan pirezidaantiin Ameerikaadhaa lola galgala tahee kana Iraanii fi Ameerikaa gidduutti arrallee irra deebi'uudhaan ceasefireen kun hin cabne jee dubbachaa jira dhiiroo ceasefireen hoggu 4 hoggu 5 hin cabin kun maal fakkaata kana gartee walumaanii keessa gabbaanee ilaallaa isin jechuudhaaf tana qofaa miti oduulee hedduudhaas isiniifin qabaa akkuma gartee na duuba gartanitti United Arab Emirates dura deemaa isaaniitii fi pirezidaantii biyya Egypt isaanii gartee waraanan isaaniitii wajjin achi dhaabbachaa jiran oduun tuni asi dhaabbachuutu hin jirtu ammaasis marsaa addaa itti iddaachaa jirti sanirraayis waan takka haasoynuutu jira yoo gartee yeroo qabaannu taate oduuleen biraas ni jirti isiniifin himuutaa harka keessaniin taap godhaa koppiliin godhaa sheer walii godhaa okay dursoo beeksisoota gara gartee beeksisoota takkaa'u gartee PSA community service announcement waan jaaniin sanitti chiqunna ani wanni takka tana qofalchiistu keessaa viidiyoolee gartee qeeroon gama duubaati
viidiyoolee biyya keessaa biyya alaa tana mummurtanii natti ergitan hedduu na kofalchiisti. Keessaafuu viidiyoo sheekootii Finfinnee jirtu takka biyya jiran isaanii gartee haasoo jiru. Egaa sheeticha san maqaa isaan beeku garuu immoo jecha tokko afaan Oromoodhaa jeeti jecha kaan afaan Faranjiidhaa jecha lama sadi afaan Faranjiidhaa jaa jecha tokko afaan Oromoodhaa jecha lama sadi afaan Faranjiidhaa jaa duba gaa haasoo wayiiti gartee godhaa jira. Ani maaliif akkasitti raamurtanii natti ergitanii hin beeku garuu mee Jamaal afaan Faranjii gartee biyya teessan jira. Namtichi kun nutti haasoo jira moo isinitti haasoo jira afaan inni haasoo jiru kana gartee nu galuu didee jiraate. Adda nuyi kiyyatanii natti ergitanii antanarraa gartee wanni na dhibu isa qofallee miti garuu politishaanonni Itoophiyaa kun irra hedduun isaanii akkasi. Ani kaniin biyya Faranjii jiru hammaan danda'utti afaan Oromoo gartee qulqulluu haasa'uudhaaf hin tattaafadha. Hammaan danda'utti. Okay. Maaliifiin afaan Faranjiidhaa waan hunda keessa naquun fadhu hammaan danda'utti immoo qulqulluu akkasitti yooniin haasa'e dasna jaa beektanii hedduu gartee natti tola. Gama kiyyaan baana beektanii warra haasoo jiru baanu. Garuu immoo politishaanonni Itoophiyaadhaa gartee hundummaan isaaniitu jecha tokko jecha lama jecha tokko gartee jaanii achi booda afaan Amaaraa afaan Faranjii wal keessa naqanii gartee akkasitti haasoo barbaadan. Irra hedduun namni taa'ee isaan dhageeffatu galuufitti hin jiru. Dhaamsi kun gartee dhaamsa cinaatu galaaf jechuudha. Okay? So saniifuu gartee ifuma isaanii gartee silaa namni warri gartee natti ergitan kana namuma sanitti silaa ergitanii gaariidha. Gama duubaatiin gartee mee maal jechuu barbaaddee bikka kana gartee nuu sirreessii jettanii isaanuma san yoo gaafatan gaarii na fakkaata. Beeksisa keenya katti aanutti ichi dabarraa akkuma quba qabdanitti peejiin Jawaar tagartee TikTok irra jirtu tangartee miiliyoona takkaa fi cinaa qabdu san cufamteeti jirti. Dubagaa amma haareetti peejii biraa baneeti jira. Garuu wanni nama ajaa'ibsiisu yoo gartee peejii Jawaar kan barbaaddu TikTok kanarratti sarchi yoo gootan peejii 3-4 namaa dhufa. Peejiin takka nama 100,000 qabdi. Peejiin takka maasis nama 200,000 ol qabdi. Peejiin ammaan tana inni haaree uummate nama 100,000 wayii qabdi. So haalaan confuse nama godheeti namayyuu gartee peejuma adda addaa follow godhu jira. Ta'isi nama follow godhuu qabdan peejiin ani viidiyoo kiyyarratti linkii godhe qofa. Okay? San qofa gartee malee taanuu hundinuu feekiidha. Okay? San akkasitti quba qabaadhaadha. Peejiin ani viidiyoo kiyyarratti viidiyoo lamadaa irratti gartee yoo laaltan ta linkii godhe san Jawaar S. Muhammad akkas jetti wanni taagiin isaa. So taagii san laalladhaati akkasitti saniin peejii isaa argachuu ni dandeessan. Warreen gartee gama duubaatiin peejiin Jawaar kun kan dogoggoraatii jettanii gartee barreessaa jirtan nama ana confuse godhuu hin dandeessanii. Garuu immoo nama biraa gartee confuse ni gootanii akkasitti feetan nama biraatti barreessaa malee ani gartee hogguna barreessitan ni hin beeka. Laaleetiin jira akka gartee peejii isaa taate. Okay? Akkasitti quba qabaadhaadhaa. Yoo gartee ida'annoodhaaf wanni biraa kan jiraatu taate hubannee akkasitti update godhuu ni dandeenya. Garuu immoo peejilee hedduutu jira maqaa isaatiin peejileen san hundinuu tasaati jechuun nama dhiba. Tanuma takkitti isaa jalatti hordofaadhaa isin hin jenna. Egaa warri amma dhufaa jirtan hundinuu dhiyaadhaadha. Taap godhaa oduu amma dura hin eegalle. Oduu eegaluudhaaf deemna. Dursoo oduu ajaa'ibaa oduu gammachiisu takkarraa haa eegallu. Dhugatti guyyaa arraan tanaa takkaa gartee torbaan kana obboleettiin teenya takka magaalaa Hararirraa naannoo magaalaa Hararte jirtu ani bika kana jechuun barbaadu garuu naannoo magaalaa Hararitti ilmaan 5 bikka takkatti dhaltee jirti. Inumaatu gartee seenaa galmeessiteeti jirti. Isiin tuni nama amata 12 oliif ilmoo barbaadachaa turte.
garuu rabbiin gaa akka danda'utti kunoo ilmoo shaniin bikka takkatti yeroo takkatti badhaaseeti jira. Dhugatti gaa isin hundinuu gartee baga isii gammachiisee baga rabbiin nagaan hiike jaati mana keessatti illee babarreessaadha. Oduun tuni gaa addunyaa guutuu irratti gartee akka malee odeessaati jiran akkuma duuba gartan kanatti BBC mataa isaaniitu gartee gadhiise. Ani dheengaddaan dhagee ture garuu yeroo sanitti gartee verification gaa hubannaa takka gartee footoodhaan humaa takka hin agarree ture. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti ilmaan shanan tartiiba gartee galeefii jira. Rabbiin akkanatti ogguu danda'u gartee rabbiin ni danda'a akkana nama dhugatti badhaasaa jechuudha. Kuni badhaasa. Okay. Badhaasa gartee nama amata 12 guutuu ilmaan barbaadachaa ture akkanatti gartee rabbiin badhaasee jechuudha. Guyyaa jimmataati guyyaa bareedaadha. Hundi keessanuu du'aayis godhaa fi maashaallah irraa jaa dhugatti gartee hedduu nama gammachiisa isinin jaa. Ani tana isinis gartee akka dhaga'uu qabdanitti gartee anis dhagee gammadeetiin jira. Isinis gammadaadha isinin jechuudhaa fi tolega karaa oduulee gartee dura breaking news arraan tanaatti achi dabarra. Breaking news arraan tanaa mootummaan Ameerikaadha yeroo duraatiif faayilota UFOdha takka ammoo anonymous takka unknown objectii gartee unknown takka maqaa hedduu qaba akka isaan ammaan tan itti yaamaa jiran anonymous phenomenal consisting jaaniiga warra gartee samii tana keessa bararu keessa akkasuma sanatti yeroo hedduu gartee namni UFOdhaan beeka. UFO faayilota isaanii kan amata 70-80 ol walitti qabaa jiran gadhiisaati jiran. Faayilota kana yeroo dheertuudhaaf namni hedduun mootummaa Ameerikaadhaa gaafate akka isaan gadhiisaniif dhugatti gaa carraan ammaan tana dhufe guyyaa irraan tanaa dhaabbanni waraana Ameerikaadhaa takkaa'uu Department of Defense'n faayilota kana gara adda addaatiin gadhiisaati jiranii namni hedduun gartee akkaawuntiilee isaanii gubbaarra bahanii inumaatu bikka takka takkatti viidiyoo faadhaanii gadhiisaa jiranii viidiyoolee gartee sarveelaansii takkaa'u gartee kaameraalee xayyaarota Ameerikaa hallolaatii fi xayyaarota biraatis isaanii gartee UFO tana waraabu faadha gartee garsiisaa. Namni hedduun gaa UFO'n tuni dur akka jaanjaanii takka gartee akka ruumaraatti akka gartee nam tokkollee nu evidensii hin qabne takkatti gaa kan irra haasawaa turan san garuummoo ammaan tana mootummaan Ameerikaatis yaada san gartee akka namni dhugatti baruu qabu jaanii gadhiisanii jiranii jaaniiti gaa odeessaa jiranii tana gartee isiniin ga'uudhaaf. Dhugatti bikka takka takka faa yoo gartee viidiyoolee isin garsiise ati fakkeenyumallee haa ta'u isiniin garsiisame. No, kana miti. Let's see. Kana miti. I think yoo isinii mul'ate wanni tuni gartee UFOdha. Viidiyoon goguu waraabu gartee ni deemti. So targetii keessa naganiiti jala deemaa jiran. Oguu deemtu gartee wanni tuni akka feetetti gartee akka adda addaatti gara gaggaltii samii keessatti sanis gartee warri waraanni gartee jala deemee waraabee ammaas gartee asirrattis yoo laaltan akka gartee karaa jala deemanii waraabaniiti isiin tuni harka isaaniitiifaa gartee taargeetiifaa keessaa baate akka feetetti gartee olii gad deemti. Kana hunda gartee viidiyoolee waan adda addaa agarsiisu gadhiisanii jiranii. Kanu gartee waanuma ajaa'ibaatii yaani gaa namni hedduun irraa haasawaa jira isinin jechuudhaaf. Akkasumatti gaa oduu itti aantutti achi dabarraa reefuun tana waraanni Ameerikaadhaa ibsa adda addaa gadhiisaniiti jiran. Akka ibsa isaan reefuun tana gadhiisaniiti guyyaa irraan tanaa dooniilee 2. Dooniileen tuni tan gaaza warra Iraaniin deemtu
Strait of Hormuz keessatti haleeluudhaan akka isiin hin sossoone godhaniiti jiran. Okay? Dooniileen tuni tan gaasa fe'attee karaa Chaayinaatii fi biyya Hindiidhaatti deemuudhaa deemtu isaan gartee dabruu hin dandeessu jaaniini dhoorkanii akkasitti gaa haleelan. Inumaatu gartee dooniileen tuni tan hayyama hin qabne jaanitti gaa Ameerikaan haasawaa jirti. Okay? Takka ammoo saanshinii jala jirti jaanitti odeessaa jiran. Okay? Dubaga akkaataa gartee dooniilee tana itti haleelanii dhaaban isin garsiisuudhaaf dooniin tuni isii deemu jirtu gaa eega gartee dhaamsatti dabarsanii hin sossoyina ammaasis gartee bikki kuni bikka gartee injinaati. Injina kana keessaa bahaadhaa jaaniin jechuu yeroo hedduu warra gartee doonii gaggeessu. Hogguu gaggeessan booda hogguu gartee isaan achi keessaa ba'an booda bikkuma kana dhawan jechuu laala. Kan amma aarri raakoo jiru kana ni gartaniimi. Bikka kana haleelaniiti akkasitti dooniin tuni akka hin sossoone godhanii jechuu. Okay? So dooniin tuni ulii booda gartee bikka sanirraa hin sossootu hanqa injina biraa irra kaanii takkaa gartee guutuutti gaa tolchanii injina biraa irra kaanii achirraa hin sossootu jechuu. Okay? Ameerikaan akkanatti dooniilee gartee olii gad deemaa jirtu haleelaa jirtiidha. Na dhagaa jirtaniimi? Warri amma dhufaa jirtan yaadaadhaa harka keessaniin taaptaa godhaa, koppiiliin godhaa, sheer walii godhaadhaa. Keessaafuu gartee warri mana keessatti akkanatti uummata yaadachiisaa jirtan jajjabaadhaa itti fufaa isin jenna. Garuu warri mana keessa jirtan warra isin yaadachiisaa jiru warra saafee jiifaa dhageeffadhaatii taaptaap godhaa, koppiiliingii godhaa. Dhugatti gartee akkaataa tiktaakiin nurra roorusaa jiru quba qabdanii yeroo gabaabduu booda karaa yuutuubiidhaa achi gargalgu keenya guyyaa lama nurra cufanii jiran. Atiin guyyaa lama guyyaa sadii numarra cucufaa jiranii keessaafuu gartee hogguu yeroon achi sa'a takka kana hogguu geenye isaan nurra cucufuudhaaf tattaaffii adda addaa godhaa jiranii. Akka gartee as keessatti hin hidhamne isinis harka keessaniin taaptaap godhaa. Okay? Tolega itti aansuudhaan edda galgala qophiileen garagaraa turteeti jirti. Keessaafuu tan lolaa gartee gara lachuutu irraa'u akkuma haasawaa turre sanitti mootummaan United Arab Emirates yoo xiqqaatte misaayiloota guyyaa irraan tanaatis edda galgalaas yoo xiqqaatte misaayiloota 12 firraa dhoorkineeti jirra. Akkasuma san droona toora firii 20 firraa dhoorkineeti jirra jaaniiti odeessaa jiran. Ganama kana irra deebi'uudhaan misaayiloota 4 fi akkasuma san droona 6 dhoorkineeti jirra jaaniiti gaa odeessaa jiran. Mootummaan United Arab Emirates gara isaaniitiin mootummaa Iran akka diinatti eegessa laalu eegalte booda keessaafuu isaanii fi Israa'el Ameerikaa wajjin dhaabbachuu siidhaa garsiifteeti jirti. Akkuma gartee irraa haasawaa jirru kana keessatti mootummaan Suudi Arabiyaadhaatii fi warri Kuwait irra deebi'anii nuti Ameerikaa akka qilleensa keenya itti fayyadaman kan duraan gartee miidiyaaleen dubbatanii nuti qilleensa keenyaa fi akkasumas eerpoortii waraanaa itti hayyama kaniinee fi jirra jaanii ka dubbatan san oduun san ta dhugaatii miti jaaniti gaa ammaas irra deebi'anii haasawaa jiran. Bikka kana keessa wayumaatu jira. Yeroo takka gartee miidiyaaleen wanni tuni jijjiiramtee jirti jaanii ni dubbatan ammaasis isaan wanni tuni soba jaanii dubbachaa jiranii dhugaan tanarratti ta beekamte hin jirtu. Garuu akka fakkaatutti pirezidaantiin Ameerikaadhaa hayyama isaanirraa arkachuu hin dhabu ammoo akka gartee arkatee jiru beeksisuu hin barbaadan jaaniiti gartee odeessaa jiran. Kana jechuun akka mootummaan Iiraan lolaaf isaan kana taargeet hin goone gara lachuutu gartee waan barbaadan irraa dhoorkachuudhaaf jecha kana godhaa jiranii jaaniiti gaa odeessaa jiran.
Okay? Let's see. Dubaga United Arab Emirates tanarra oduma haasoynu ganama kana akka gartee miidiyaaleen gabaasaa jiranite kuma duba gartan kanatti airportiin isaanii haleen lamtee jirti jaanitiga odeessaa jiranii akka gartee duuba kana laaltanii aarri airportii keessaa akkanatti gartee samii keessatti ol ka'aa jira. Garuu akka gartee isaan jechaa jiranitti haleellaan tuni Iiraan irraa dhuftee jaanitu jiranii mootummaan Iiraan amma dura nuti haleelle jirra in haleelle wanni isaan dubbatan takkallee nu hin jirtu. Okay? Akka isaan jechaa jiranitti tuni magaalaa airportii Dubaay jirtu. Okay? Lola kana keessatti gareelee lola kana haasuu barbaaddutu jira. Akkasumasan garee lola kana gartee akkan kaane karaa nagayaatiin marii godhuu barbaadanis ni jiran. Kanarratti gartee qacollatti hubadda. Gareeleen lolli kuni akka ka'u barbaadan kana keessatti bikka lachuutu gartee biyyootan amma fakkeenyaaf United Arab Emirates engadda warri haleele Iiraanii miti. Warra biraatu haleele. Warri biraa haleelaniiti Iiraanii quba laatanii akka gartee lolli kuni haaretti ka'u sanirratti hojjechuu barbaadan. Garuu hin mijjooneef. Ede galgala garuu isaan lachuutu warri gartee warri waraanni Ameerikaatis warri Iiraanis ifirratti gartee dhukaasa babbananii turan gama lachuutu nu jechuu. Dhukaasa kana ilaalchisee wanta kata gartee taniin boodara isinii muti jira. Garuu akka gartee isaan banansanitti arraan tana irra deebiigaa pirezidantiin Ameerikaadha. Dhukaasni gartee ka'e kuni ceasefire hin diiguu. Okay? Dhukaasni gartee eda ka'e kuni ceasefire hin diiguu jee pirezidantiin Ameerikaadha reefuun tana haasawaati ture. Okay? Waan akka malee nama ajaa'ibsiisu irraa. Ede galgala biitti lachuutu wal dhohitee turte. Ameerikaanis misaayilotaan bikka adda addaa gartee naannoo bikka Hormuz kana keessa yoo xiqqaate bikka 3 bikka 4 haleelaniiti turan ede galgala. San qofaa miti. Achi biraa illee kutanii bikki isaan haleelanis ni jirti. Iiraan keessa jechuu. Naannoo gartee okay, naannoo gartee Haayilaandiileedha. Haayilaandii keessa bikka isaan haleelanis ni jirti. Akkasuma sanitti dooniilee warra Iiraanis tan haleelan taniin amma isin garsiisaa jiru kanaatu jira. Kana keessatti gaa mootummaan Iiraan wanni isin jechaa jiran Ameerikaan wanni isin godhaa jirtu heera cabsuudha. Ammaasis lola nu rabbanaa jiranii. Kanaaf nuti deebii ni deebisnaaf yaanii odeessaa jiran jechuu. Okay? Garuu wanni nama dhibu ede galgala lolaa ture. Ceasefire kun hin diigamnee jee pirezidantiin Ameerikaadha arrallee irra deebi'ee dubbatu kana ceasefire akkami? Ceasefire gartee irraa odeessaa jiran kun. Okay? Ammoo irra deebi'uudhaan pirezidantiin Ameerikaadha nuufi Iiraan yeroo gabaabduu keessatti lola kana dhaabuudhaaf waliigaluuf deemna jee yeroo gartee miidiyaadhaaf haasoo godhaa jiru kana irra deebi'ee dubbateeti jira. Reefumaan tani jechuu. Okay? Oduuleen takka takka akka jechaa jirtutti ceasefire kuni oduuleen takka takka gartee akka jechaa jirtutti kuma duuba gartan kanatti ceasefire pirezidantiin Ameerikaatii fi warri Iiraan irratti hojjechaa jiran ceasefire peejii takkaan. Okay? Peejii takkaan ibsamuu danda'u. Akkana jechuun isaanii ammaan tana namayyuu gartee lola kana dhiisee Hormuz bananii. Okay? Achi booda baatii takkaaf gatta'anii qabxiilee 14 warra Iiraan sanii fi qabxiilee 4 ta Ameerikaadhaa sanirratti marii yeroo dheertuudha godhuudhaaf karoorfachaa jiranii jaanitti odeessaa jiran. Tuni breaking news wanni amma isin himaa jiru kun. Okay? Tuni ammaan tana gadhiisan odumaan gartee live ol hin seeniin jechuudha. Okay? Keessaafuu gartee miidiyaaleen adda addaa ammaan tana kana
konformi godhanii warreen gartee itti dhiheenyaan keessa beekan gaafataniiti akkanatti haasawaa jiran. Okay? Garuu gaa mootummaan Ameerikaadhaa hogguu gartee nuti lola kana dhaabuuf deemna waan akkanaa jaanii odeessan kuni dhugatti gartee yeroo ammaan tana baatii lama kana ijaa jiran baatii lamaaf. Tanaafuu wanni gaa guututti amananiif hin jirtu isaan kuni lola dhaabuudhaaf hin deemanii akkuma edda galgala gartee Hormuz keessa seenuudhaaf tattaafatan. Edda galgala wanni isaan godhan marsaa lamadaatiif Hormuz keessa seenuudhaaf tattaafatan. Okay? Wanni isaan godhan kuni waan ifatti gartee beekamaadhaati. Warri Iraan ammoo akka isaan Hormuz tooftaa adda addaatiin seenuudhaaf deeman ni beekan ture. Tanaafi hogguu dooniileen waraana Ameerikaadhaa Hormuz keessa ol seenuudhaaf tattaafatte dafanii gartee droonnan itti erganii misaayilota itti erganii akkasitti if duuba deebisan. Okay? Inumaatu waraanni Iraan arraan tane ibsa ajaa'ibaa tokko baasanii ibsi isaan baasan akka jirutti nuti waraana Ameerikaadhaa akkaataatti haleelluu fi misaayilotaa fi droonnan meeqa itti erguu akka nu barbaachisu edda galgala barree jirraa jaaniiti jiran. Akkana jechuun isaanii warreen gartee Hormuz cufaa jiru kuni dooniilee waraanaa gurguddaa waan taateef jecha tooftaa addaatiin haleelamuu qabanii jechaa jiran. Tooftaa itti haleelluun amma barree jirraadha. Okay? So miidiyaalee warri Iraan garuu edda galgala doonii waraana Ameerikaa gurguddoo tana haleellee jirraa jaaniiti dubbachaa turan. Na dhagaa jirtaniimi? Miidiyaalee warri Iraan dooniilee waraana Ameerikaadhaa haleellee jirraa jaaniiti gaa dubbachaa jiran. Dubbiin san achittiin hafne mootummaan Ameerikaadhaa dooniilee isaanii amma gartee Hormuz gaggeessaa jirtu akkanatti footoodhaa fi viidiyoodhaan gadhiisaati jiran. Maaliif waan Iraan jette kuni sobaa jechuudhaaf. Okay? Tanaaf gartee na dhagaa jirtan isin jechuu barbaada. Viidiyoodhaa fi footoodhaan akkana gartee kaasaniiti dooniilee Ameerikaadhaa kunoo tunis hin haleelamne jaaniiti gartee garsiisaa jiran. Okay? Akkaataa gartee adda addaatti akkaataa dooniileen tuni hin haleelamin gaa garsiisu isaaniiti. Kunoo tunis hin haleelamne jaaniiti gartee akkana garsiisaa jiran. Garuu dhugaan asirra jirtu dooniileen tuni takammoo footooleen tuni footoo amma duraa ta'uun ni malti. Footoo edda galgalaati jaamtee hin beekamtu. Saniifuu guutumatti gartee ammaaf gara tokko gartee amanuu odoon taane ammaaf qalbiidhaan lachuutu gartee dhageeniituma itti idaannoodhaaf gartee ragaa biraa hanqa dhuftuu eeggachuudhaatu irra wayyaadha. Ragaan ni dhufti. Guyya tokko taati, guyya lama taati garuu ragaan ni dhufti. Okay? Tana gartee akkasitti ilaalaadha. Ameerikaan ammoo dooniin takkallee nurraa hin dhoomne jaanii ibsa godhaniiti jiran. Okay. Itti aansuudhaan let's see. So, mootummaan Ameerikaadhaa Iraan ilaalchisee reefuun tana ibsa garagaraa gadhiisaati jiranii akka isaan jechaa jiranitti mootummaan Iraan eega nuti Hormuz kana irraa cufne booda gaazota isaanii kan oomishaa jiran bikkatti walii qabatan hin qabanii taankoroonni ammaan tana isaan bira jiru guyyaa 13 keessatti guutamuu ni danda'a. Achi booda rakkoo hamtuu keessa galuu ta'anii tanaafuu gartee jabaannee Hormuz cufuu qabnaa yaaniiti gartee Ameerikaan odeessaa jirti. Garuu mootummaan Iraan gara isaaniitiin akka jechaa jiranitti dandeettiin teenya dandeettii guyyaa 30 qofa odoon taane inumaatu gana
baatii jahaa gaaza oomishnee qabachuu ni dandeenya jechaa jiranii. Garuu immoo oomishni keenya adda dhaabbachaa jiru nuti karaa adda addaatiin bikka barbaachisu ni geessinaa jechaa jiran. San qofallee odoon taane irra deebi'uudhaan wanni Ameerikaan nurra gaggeessaa jirtu lola nurra banuudha afaan lolaati. Kana immoo afaan beeynuuni firraa haafnaa takkaa gartee diinaa jaaniiti gartee odeessaa jiranii isiniin jechuudhaaf. So tana qofallee odoon taane let's see. So mootummaan Iran gara isaaniitiin tuni gartee breaking mootummaan Iran gara isaaniitiin taankoroota lama kan gaazaan deemu gaaza kan ammaas gartee gaaza Iraaniin isaanii deemu akkaataan isaan itti guuttatanii fi eenyu gaaza kana gartee akka itti guute hin beekamu taankaroota kana qabuu isaanii ibsaniiti jiran. Akkuma gartee na duuba gartanitti taankaroonni kuni karaa adda addaatiin qabame ammaan tana garuu waraana Iraaniitu harkaa qaba. Okay? Akkuma gartee na duuba gartan kana taankaroon waraanni Iraan eda galgala yeroo gartee lolaa sanii miti subiitane jechuudha. Taankaroota kana gartee akka asirratti gartee olaaltan irratti ol bahanii isaanii gartee control godhu jiru. Isaanii gartee guututti hojjettootaas akkasumas hangaa taankaroota kana fuudhee bikka gartee barbaadan takkaa poortii barbaadanitti geessuudhaaf deeman jechuu. Okay? Beeka warreen gartee dooniilee gaazaa tana takkaa dooniilee meeshaadhaa tana hogguu gartee waraannee akkanatti booji'u isaan keessa warra doonii tana oofuu beekuutu jira. Okay? Dooniin akka makiinaatii miti. Ammoo warreen gartee akka waraanaa kuni doonii tana gartee eega dhuunfatan booda takka warra gartee doonii kanaanii oofi jaaniin takka ammoo ifi isaaniitiifi oofan. Maaliif yeroo takka ajajoonni dooniidhaafaan dhokataniifaa mana ifi cufuu danda'an takka ammoo ammas isaanis gartee ni hidhaman faadha. So maaliif ajaja gartee waan fudhachuu didaniif jecha hin amananii akkanatti gartee boojanii jechuu. Taankaroota hedduu akka walitti qabu jiran miidiyaaleen irraa odeessaati jiran. Okay? Taankaroonni kuni inumaatu gartee cinaan isaanii kan gaaza warra United Arab Emirates faadhaan deemu ammaasis gaa karaa adda addaatiin dho'isaadhaan oofuu waan barbaadaniif jecha ajaja didanii isaanii dabru jiru. Taankaroonni kuni eeda qaqqabaman. Okay? Tana gartee akkasii quba qabaadhaadha. Karaa dho'isaatiin gartee gaa jechuun karaa poortii warra Omaanii faa dhokatanii isaanii deemu. Okay? Akkasiin isin jaa balayyan keenya warri ammaan tana dhufaa jirtanis dhiyaadhaadha. Harka keessaniin taap godhaa, koppii linkii godhaadha. Oduulee hedduudhaan isinii qaba. Ammaasis karaa itti aanutti ichi dabarraa. Dubaga kana tani jidduutti oduu ajaa'ibaa takkaas isiniif hima. Isin warreen gartee bikka hedduu jirtan torbaan kana keessa oduu ajaa'ibaa takkaatu gartee Ameerikaa keessaa bahaa jira. Akkuma gartee na duuba gartanitti kiyyaan kuni kaampaanii gartee JP Morgan jaaniini warra investmentiidhaati baankii guddoodha. Achi hojjeta namtittii tanaa wajjin. Namtittiin tuni ajajtuu isaati takkaa gartee maanaajera isaati. Dubagaa namticha kana isiidhaaf hojjetu jechuudha. Akka oduun ammaan tana bahaa jirtu jettutti namtittiin tuni kiyyaa kana gaa akka gartee gabraatti waan feete gartee isa kana godhaa. Sagaggaalummaa adda addaa irratti hojjechaati amata dheeraa daleessifachaa turtee jaan oofisa keessatti. Okay? Innaawaa ila hanga gartee inni miila isii dhungatee isiin akka feetetti isa gudeeddee waan feete gooti. Na dhagaa jirtaniimi? Waan ajaa'ibaati bara. Isiin maanajera isaatii mire
Saniifuu isa kana gartee akka feete amata dheeraadhaaf godhaa turte. Guyyaa tokkoof guyyaa lamaa miti. Oofisa keessatti beekaa. Oofisa keessatti. Okay? Bikka dalayduu keessatti jechuudha. Akkasitti gaa isa kana gartee bakka inni nu gartee bikka walleenuu jiruu isaatu jibbee gartee dalagaa haadhiisee wanni dalagu takka illee hin jirtu kaa. Damoosni ni qabalamaa fi garuu immoo isiitu gartee guyyaa guutuu irra oola isarra. Mirgi isaa haa eegamu garuu. Warri yeroo biraa gartee mirgi dhalaa haa eegamu jettan mee isa jirtan. Isiniin dhagee yeroo takka mirgi dhalaadhaa Itoophiyaa keessatti haa eegamu. Mirgi dhalaa bikkayyuutti haa eegamu horii jettan mirgi gurbaa kanaatis haa eegamu jenna nuti. Mirgi shamarranii haa eegamu horii jettan. Mirgi dhiiraa ta'u hin eegamu mee. Namtittiin amata bar amata meeqaa fi gudeedaa turte beekaa. Okay? Dhugaan isiniin jaabar isin sofuutti hin jiru. Dubagaa gurbaan eega gartee gaa lubbuun itti hadhooytee dalagaas dhufuu jibbee achi booda gaa waan godhu wallaale beek. Yoo deemeeti warra HR'tu jira warra gartee bikka hojiidhaa si qaxaree takkaa'u si ari'uu danda'u warra gartee ati dhayixee mirga keetti himattuutu jira HR jaaniini isaan bira dhaqeetiti itti himatee humaata kallee godhuu didan warri HR'dha. Okay? Humaata kallee godhuu didan dhugaan isiniin jaabeetanii dubagaa achi booda warri HR gartee eega wanni tun itti jabaatte booda gaa namni biraas hin dhageen jechuudhaaf isa kana gartee $1 miliyoona takkasiif kaninaati hin dubbatinii jaaniin. Eenyu jaan warra HR'tu jaan. Hammam takka namtittiin tun achi keessa jabeenya siitiin isiniimu jira beekaa. Okay? Silaa nama gartee jabeenya hin qabne taate silaa gartee nama wantaa taate dafaniiti ari'an isiis ni ari'anii inni immoo silaa hojii isaa irratti hafeet gaa waan kabalanis kabalee fi hojii isaatti fufa jechuudha. Okay? Garuu isii ammallee hin ariine. Akkasitti gaa boodarra kiyyaan $1 miliyoona tokkicha saniis hin fudhanne. Okay? Miliyoona tokkonumaa hin fudhadhu jee didee jira. Ibro hojii gaarii gootee jechuun jirtu asaati. Ati kana jettee karaa banuuf deemte jechuun. Dubagaa kiyyaan kunis gaa inninis gartee nama ajaa'ibaati maal jee ani abbaa kiyyaatu narraa du'e baatii sadiif hayyama gartee hojii yeroodhaaf gadhiisuudha naa kannaadhaa jeeniiti akkasitti baatii sadiif akka gartee abbaa isaa hadu'eef wanta ta'uuf jecha gartee hojiirraa baatii sadiif hayyama kannaniif. Garuu beekaa abbaan isaatiif haati isaas hin duune ni jiran. Okay? Garuu inni gartee wanni baatii sadi gaafateef tana keessa mana seeraatti gartee isiidhaa fi kaampaanis walumaanuu mana seeraatti himannaa irra banuudhaafi. Okay? Dubagaa eegigaa mana seeraatti gartee himannaa irra bane booda oduun tuni gabbaati jechuu akka ajaa'ibaatti. Duba eegigaa oduun tuni akka ajaa'ibaatti gamma gabbaate himannaan isaanii mana seeraa harka jira. Achi booda garuu waan ajaa'ibaatu ta'e. Okay? Waan ajaa'ibaa achi booda ta'e dhagoon feetanii. Yoo dhagoo feetan mallattoo naa godhaadha. Hundi keessanuu sharmuuxaa bara. Ni feene jettan sanuu uummataa. Ni feene way akka feetan laa waan akkanaa tana. Akka feetan dhuguma feetanii bara. Uummata ajaa'ibaa. Taaf godha. Isiniif ni mata taaf godha. Share godha, taaf godha. Chaanalli kuni oduu qofaa miti waa hunda isiniifna. Akkana laal oduu gartee oowwitu oduu addunyaa irratti oowwituudha.
tap godha dafa isiniif hima daddafa share godha isiniif hima dubaga amma gaa namtichi kun gartee akka hulii booda achitti hin deebine beekamaadha beeytanii maaliif himannaa gartee kaampaaniidhaa fi namtittii tanarrattis baneeti jira. Eega oduun tuni gabbaate booda bikka gurbaa kanaa fudhachuudhaaf nam meeqaatutu iyyannaa hojiidhaa takkaa gartee appilikeeshina nam meeqaatu galfatee isin fakkaatti mee hima mee barreessaa mana keessatti. Nam meeqaatu namtittii tanaafiin hojjedhaa jee mee nam meeqaatu galfatee isin fakkaatti. Dhugaan isin hin jaafeeqa. Okay, dhugatti gartee nama warra gartee okay kun kudha warra juuniin harkaa warra 100 juuniin harkaa warra 500 juusniin harkaa nama tokko immoo miliyoona ijeellee harkeetiin jira. Dhugaadhaa beekaa wanni tunu hundinuu silaa kan waan sobaa isinitti ni beeytanii hujii bikka namticha kanaa fudhachuudhaaf okay bikka namticha kanaa fudhachuudhaaf nama 800 nama 800 hujii namticha kanaa fudhachuudhaaf iyyannaa galfatee jira. Dhageessanii nama 800 nama sabaa taate miti xiqqoo malee nama miliyoona tokko jechuudha. Waan namtittiin tu nama amma gaa xiyyaa kanaaf sila cunqursaadha. Inni gartee inni cunqurfamee mirga isaatii dhabee hawaamee irra dalagame beeytanii bar waan isiin isarra godhaa turte yoo dubbistan yoo dhageessan dhugattiin isin asirratti dubbachuu hin danda'u gaa asirratti nama gartee manguddoon isin dhageeffattanii beeytanii asirratti dubbachuu fadhu waan namtittiin tun isa goote dhugattiin isin jaa mixiin rirmungoon jetti Oromoon akkasii misa mixiin rirmungoon jedhama maal jedhan dhugatti bar akka gartee bar gurbaa kana gartee haalaan wanta gooteeti gudeeddeeti amata meeqa sanuu tara takka silaa goote tara lama silaa goote nagiyaa amata meeqa isa goote ilaa bar wanni isin isa godhaa turte miila hunda dhungachiisa. Akkasitti amma namni inni gartee mana seeraatti gaa akka amma odeessaa jiranitti inumaatu gartee koortii odoon dheyne kaampaaniin JP Morganii fi inni akka walii galan irratti hojjechaa jiran jedhaniiti odeessaa jiran jechuun arbitreeshinaan koortii alatti gartee settlementii godhuudhaaf ammoo miidiyaaleen tokko akka jechaa jiranitti JP Morgan maallaqa guddaa kan nuufiif deemaa jedhaniiti odeessaa jiran. Inni duruu miliyoona tokko didee jira. Amma immoo yoo xiqqaatte gartee takka miliyoona 20 irraa ilaan gartee miliyoona 50 fa'a. Okay? Wanni akkasii san kafalamuuf hin oolu. Usiituma deemidha. Maaliif yoo gartee mana seeraa kan keessiin tuni dheeyitu taate mistira hedduutu ganna qaba. Okay? Iccitii gartee silaa dhoorkan hedduutu ganna qamuudhaa ta'a. Tanaafuu iccitiin san hundinuu akka gadi hin naqamne waan barbaadaniif jecha daddafaniiti gartee wanta godhan jechuu. Daddafaniiti gartee itti barreessan cheeka. Achi booda gaa keessiin ni cufamtii jechuu. Okay? Dhageessaniimi? Qofaltani hayyee. Ammoo irra hedduun keessan apply godhuun ooltan dhugatti warri asii hokkofaltan kun amma isinuu shakkeetiin jira. Isinuu gartee appilikeeshina naqachuun ooltan. Dalagaa gurbaa tokkicha kanaa fudhattee isiidhaaf hojjechuudhaaf namni 800 waraqaa naqachuun waan xiqqoodhaa miti beekaa.
Tolega karaa oduu teenyaati itti deebina. Egaa tana egaa dhageessan booda oduu nama ajaa'ibsiiftu dhugatti gartee inumaatu nama gaddisiiftu. Guyyaarraan tana South Africa keessatti ilmaan Afrikaa biyya adda addaa akka reebamaa jiran torban kana irraa haasawaati turre, akkasumas miidiyaaleen gurguddaan addunyaattilleen irraa haasawaati turan. Garuu mootummaan South Africaadhaa guyyaarraan tanaa kunoo akkana duuba gartan kanatti miidiyaa duratti as bahaniiti ibsa godhaniiti turan. Ibsi isaaniitilleen haalaan bal'aadha. Garuu mootummaan South Africaadhaa akka jettutti reebamni baqattoota biyya adda addaa keessaa South Africa keessa jiru kan irratti gaggeeffame takkallee hin jiru. Wanni gartee isin viidiyooleen garagaraa kan isin gartee miidiyaa irratti arkaa jirtan kun hundinuu AI'dhaan tolfame malee waan sobaati. Namayyuu South Africa keessa nagayaan jiraachuu jira jetteeti namtittiin asuna duuba gartan tuni hojjettuu mootummaati ibsa godhaa turte jechuudha. Dhugumatti gartee haalaan nama gaddisiisa. Dhugaan isinin jaa wanni gartee deemaa jiru kuni haalaan nama gaddisiisa. Dhageeyaa jirtaniimi? Oops. Okay. Na dhageeyaa jirtanii warri mana keessa jirtan? Wallee nu firiis ta'u jira na fakkaata. Okay. Waan warra South Africa kana torban dabrellee hogguurraa haasoynu waan takka takka isinii himaatin ture. Waniin an jee reebichi gartee ammaan tana baqattoota biyya adda addaa keessatti irratti gaggeessaa jiran akkasumas nama ajjeesaa jiran kuni mootummaan harka keessaa qabaachuun dhabduu ilaamaan tanaa gabbahanii hin dubbanne takka ammoo poolisni bikka jirutti jara kana reebaa jiranii. Wanni tuni gartee ijaafillee hin toltu garuu mootummaatu harka keessaa qaba fakkaattiin jechaa ture. Ni yaadattaniimi? Arrammoo mootummaan isaanii deebi'anii gartee wanni takkallee rabshaan akkanaa hin jirtu. Viidiyooleen isin arkaa jirtan viidiyoo AI'n tolfame, okay? Malee waan dhugaatii miti jedhaniiti gartee odeessaa jiran. Dhugaan isin hin jaabeeqa. Ummata gurraacha gartee gara biraatiin Afrikaan guutuun Pan Africa jedhanii Afrikaan guutuun gartee akka biyya takkaatti akka warra Yurooppii kanatti akka Ameerikaa fa'aatti gartee haa guddattu jedhanii ni yaadan gubbaa kanatti. Jalatti immoo wanni isaan hojjetan waan akkanaati. Amma gaa mootummaan South Africaadhaa arraan tana gartee ibsa kanaa kana hogguu dhiyeessitu. Okay? Ana kanaa miti jechaa jiru beeka CNN kan riippoortii godhe, okay? Namticha kana gartee Leerii Madoo warra Keeniyaati CNN'if hojjeta. Kuno viidiyoodha wajjin gartee akkanatti dhiheessaniiti jiran. So wanni gartee maqaa South Africaadhaa balleessuudhaaf keessaafuu gartee maqaa gurraacha irratti lolobanuudhaaf waan adda addaa kan jaan kun hundinuu dhugatti gartee waan sobaatii jechaa jiran. Okay? Hedduu nama gaddisiisa qofa odoo hin taane inumaatu gartee mootummaa South Africaatirraa waan akkanaa kana hin hayin. Okay? Biyyi teenya heera qabdi. Namni gartee biyya tana heeraan dhufee heeraan jiraachuu jiru heeraan jiraata. Kaan ammoo heeraan hin jiranii. Hay namni heeraan jiraatee fi heeraan jiraachuu baate ummanni immoo akka reebamu heera kamiitu itti dhiisa. Yoo heeraan hin jiraanne kan heeraan hin jirre san gartee akkaataa gartee heera itti qabsiiftu
mala dha'uu qabda takkaa'u gartee san karaa biraatiin ammoo gaafachuu qabda. Mirgi namaa ammoo miidhamuun namni du'uun shaappiin namaa diigamuun shaappiin namaa saamamuun kuni ifiifuu gartee heera namni kabaju hin jiru jechuudha. Okay. Gabaabinatti gartee tanaafi namni tokko gartee Afrikaan Afrikumaa hogguma gartee adii harkan qofa gartee hollatan malee gurraachi garaa walit jabaata gujaanii dubbatan waan sobaatii miti isinin jechuudhaaf. Okay. Kuni bikka hedduu keessa jira beekaa. You know? Biyya teenya keessaas akkasuma Itoophiyaa keessaas akkasuma. Adii oggoora kan adii miskiinallee oggoora kan ni hollatan. Garuu immoo obboleeyyan isaanii oggoora kan gartee waliin gargaaran. Waanuma jiru. Akkasii oduutti aantu keessatti reefuun tana ministeerri haajaa alaa biyya Iran ibsa gartee kan marii Ameerikaa wajjin gaggeessuu barbaadan kana ilaalchisee akka gartee na duuba gartan kanatti akkaawuntii isaa gubbaarratti maxxanseetee jira. Akka gartee inni jechaa jiru kanatti nuu fi Ameerikaan lola kana dhaabuudhaaf yoo gartee fadhinnaan gama lachuutu jiraatte malee akkanumatti afaaniin haasawanii gama duubaatiin ammoo lola godhaa wanni gartee lafarratti nagee waaraa uumu takkallee nuu hin jirtu jeeti gartee asirratti barreessaa jira. Akkuma ammaan duraatti mootummaan Ameerikaadhaa afaaniin miidiyaadhaan nuti nagee uumuudhaaf deemna wal mari'achaa jirra jaaniiti odeessaa jiranii. Marsaalee amma duraa hunda bikkuma gartee nuufi isaan itti walii galuudhaaf dhiyaannetti lola nurra banaa jiranii. Eda galgala wanni ta'es sanumaa jechaa jira. Okay? Dhiironni dhagayaa jirtanii. Eda galgala wanni ta'e sanumaa. Okay? Bikkuma gartee nuti yaadaan wali dhufnee marii teenyaas bikka takka deebisnee akkasuma sanitti walii gallee jira lola dhaabuuf deemne jennee yaaduu eegallatti lola nurra bananii. Okay? So wanni kuni humaa takkallee furmaata hin fiduu. Ameerikaafis hin fiduu, naannoodhaafis hin fiduu, nuutiifis hin fiduu. Inumaatu yaa waraanni Iraan nagee biyya isaaniitii fi akkasumas nagee Hormuz eeguudhaaf harka isaanii qaataarra kaaniiti taa'u jiranii jechaa jira. Okay? Dhageessanii miti? Barruu ajaa'ibaati beekaa. Barruun inni dhiyeessituni gabaabinatti gartee laayinni duraatu saniin eegala. Laayinni duraatu. Yeroo nageenyi gartee dhufee teebilarra jiraate Ameerikaan yaa'ii gootii jaa. Okay? Yeroo nuti mariidhaan furmaata godhuudhaaf deemnu keessatti Ameerikaan karaa lolaa deemti. Okay? Dubagaa maaliin cufee seetan waanuma fedhanuu gartee Ameerikaan haa gootu garuu immoo isaan gartee waan godhaa jiran kanaan fedhan lolaa saataatu fedhan ammoo afaaniin gartee nagee uumna jaanis haa hojjetanii kanaan Iraan cabsuu hin danda'anii Iraan harka hin kennattu jechaa jira jechuudha. Okay? Dhageessaniimi? Dubagaa akka gartee miidiyaaleen garagaraa arraan tana haasawaa jiranii fi gara YouTube gara X fi bika adda addaa irratti illee warreen oduu jiddu galeessa ba'aa kana hordofan maxxansaa jiranitti namtichi kun gartee koomentii ajaa'ibaa takka barreessa yeroo hedduudha. Akka jechaa jirutti waraanni United Arab Emirates
dandeettii isaaniitiin amma gaa'inni jara kana hunda gartee waraana jechuun jiraan beetanii. Waraanni United Arab Emirates dandeettii isaaniitiin dooniilee isaanii humna isaaniitiin okay akka Hormuz keessa gartee dabartu gargaarsa godhaniifiiti dabarsaa jiranii jeeti haasawaa jira. Inumaatu gartee dandeettii isaanii hoguu garsiisan akkanatti gartee dooniilee isaanii tana dabarsu jiranii okay imimaanin dandeettii meeshaa waraanaatiin doonii isaanii torkuu barbaaddanii doonii isaanii ilaala doonii isaanii kun olaala oh man doonii isaanii akkasitti bahara keessa dabarsaa jiranii okay numa jeeni bar dhugaan isiniin jaa anqaananii qofle silaa beeytanii okay guyyaa kaleedhaanii adattanii yoo isin garsiise kaniin isin garsiisanitti hin fakkaattu immoo isin garsiisa waan takka arkuu qabdan waan kalee warri Iiraan godhe mee isaan kaa'e neegaa isin garsiisa waan ajaa'ibaati akkuma kana eegaatti dhufutti hin jira isaan kaa'ee seetanii okay itti dhufeetiin jira amma isin garsiisaa fa'a warri Iiraan jidduu lolaa san keessa misaayilota isaanii hundarratti akkanatti gartee dhaamsa barreessaa turan ni yaadattaniimi. Eda galgalaas yeroo gartee haleellaa san irratti hojjechaa turan akkanatti dhaamsa barreessaa turan okay dhaamsi kun ammoo warra United Arab Emirates barreessan okay ni agartaniimi dhaamsa kana warra United Arab Emirates barreessan akka jaanitti habibi hogguu Amerikaan deemte booda nuufi isiniitu walitti hafuu ta'a okay tanaafu Amerikaa gartee yeroo dheertuu isin cinaa teessee isin eeydi isinitti fakkaatinii jechaa jiraniin dhuguma bardal okay habibi when the U.S leave it will just be you and me numaafi isiniitu walitti hafuudhaa ta'a okay suuta jaadhaa jechuu jiraniin waan takka isin garsiiseetiin oduu xumurraa waan edaatirraa latsi yoo gartee isinii mul'ate kana isin garsiiseen jira okay okay terufne jira
Isiniif mul'ata edda galgala haleellaaleen taate Ameerikaan akka jettutti dooniilee xixiqqoo ta warra Iraan naannoo kanatti gartee dhooyneeti gubnee jirraa jechaa turan. Okay? Kuni Hormuz keessa gaa yoo gartee isinii mul'ate taate bikka kana jechuudha. Gara kaaniin ammoo achirraa gama gartee bikka kana gama jalaatti bikka doonii guddoo takkatatti dhoomteetu jira. Dooniin guddoon san doonii waraana Ameerikaadhaati. Okay? Namni hedduun gartee doonii xixiqqoon dila kana ibiddan baaftuu takka gartee aara dila kanan baaftuu jaaniiti olii gad gartee oofaa turanii mee yoo gartee asirra jiraate isiniin garsiisa. Okay. Amma yoo kana laaltan laal asirra ammaan tana kuni saatalaayitiidhaanii beeka. Okay? Saatalaayitiidhaanii amma yoo kana laaltan humaa takkallee nu gartee as keessatti balbalaan jirtu. Okay? Xiqqoon eegaa amma sagguun isin garsiisu ni laaltanii. Technicality. Okay. Amma gaa hogguu laaltan laal dooniin bikka tanaatuni ne agartanii bikka kana. Footoon tuni bita duraanii takkuma ammoo tuni eega haleelliin taate booda. Bikki kun laal doonii balbalaa jirtu. Okay? Akka jaanitti dooniin balbalaa jirtu tuni dooniilee xixiqqoo sanii miti jecha jiran. Dooniileen bikka kana jirtu balbalaa jirti. Xixiqqoodha ammoo tun. Tuni ammoo doonii waraana Ameerikaa guddoodha. Ta balbaloo tan edda gartee warri Iraan haleele jechuudha. Akka odeessaa jiranitti. Okay? Dhagaa jirtaniimi? Kana gaa saatalaayitiidhaan gartee akkanatti gartee qaama siidhaa hunda dabaasanii ilaalaa jiran. Maaliif ammaan tana Ameerikaanis gartee dooniilee akkanaa tana haleellee jirra. Gara kaaniin ammaasis waan akkanaa goonee jira jaanitti dubbachaa jiran. Garuu immoo namatti himaa wanta hin qabu gartee ragaan hin jiru. Photoles, videoles waan dho'isaa jiraniif jecha gaa warreen ammaan tana gartee teknooloojiin akka malee jijjiirama qabdi. Inumaatu gartee haleellaan takka as jirti, haleellaan takka bikka kana jirti, haleellaan takka achi jirti, akkasitti ammas toora kanas gartee haleellaa jira. Naannoon Hormuz kun hundinuu gartee bikka eda haleelamte. Kanin amma isin garsiisaa jiru kun. Okay? So kana hunda turee isiniin jechuudhaafi akkasuma sanitti gaa gara biraatiin breaking news takka tan miidiyaaleen irraa dubbachuutti hin jirre taniin gartee amma isinii himu mootummaan Raashaadhaa Iraaniif okay Iraaniif misaayiloo droonnan kan gartee jaam godhuu hin dandeenye kan nam tokkollee nu gabbuusuu hin dandeenye ka haa godhuu hin dandeenye jechuudha ka akkasii firii 20,000 akka dabarsanii kennuudhaaf deeman murteessaniiti jiranii jaaniiti odeessaa jiran. Okay? Kana gartee warra waa'ee iccitii takkaa gartee basaastoota miidiyaalee akkasiitu jira miidiyaalee akkasiisaniitu oduu tana gabbaase guyyaarraan tanaa. Okay? Torbaan dabre pirezidaantii Ameerikaatii fi pirezidaantiin Raashaadhaa waliin haasa'u godhuu isaanii isin himeetiin ture. Okay? Ni yaadattaniimi pirezidaantiin Raashaatii fi kan Ameerikaadhaa haasawaan bilbila waliin haasawaniitu turan. Haasawa isaanii sanirratti waa lama marii guddoon tan turte waa lama turte. Lameen keessaa lola Iraanii fi Ameerikaa jidduutti deemaa jiru kana. Raashaan akka gartee lola kanarraa dadhabattee jirtu. Keessaafuu gartee waan Ameerikaan godhaa jirtu kanarraa akka gartee Ameerikaan akka if duuba deebitee bahara gartee nagayaan bantu irratti. Yoo isin kakanan goone taate nuti Iraan gargaaru itti fufnaa jabeessineet itti fufnaa yaada jiru pirezidaantiin Raashaadhaa Trumpiif himee jaanitti gartee warreen kun odeessaa jiran. Okay?
achi booda arraan tana garuu mootummaan Raashaadhaa droonnan kuma diidaman kan agartee kan nam tokkollee nu gabbuusuu hin dandeenye kan jaam godhuu hin dandeenye erguudhaaf deemanii jechuudha. Akka gartee lola kanarratti gaa irra hedduun keessan quba qabdanitti droonnan kuni shoora gurguddaa taphachaati jira lola kana keessatti jechuudha. Okay? Dhagaa jirtaniimi? Dubagaa lollu kuni akkaataa tooftaa itti jijjiiramu. Tooftaan lolaa tun gartee karaa jabeenya karaa babal'inaatti gartee achi deemaa jira jeetitiin isin himaa ture. Haalaataa sanitti gartee akka deemaa jiru irraa odeessaati jiran. Kanatti aansuudhaan yaa'ii gartee Raashaa fi Ameerikaa jidduutti ammaan tana deemaa jirtu. Reefuun tanallee pirezidantiin Ameerikaadhaa akka deebi'ee irratti gartee ibsaa jirutti guyyaa borurraa eegalee guyyaa Meey 9 takkaa gartee edanu galgala jechuudha. Akka gartee warra bahaatti ammarraa guyyaa 3 as deemu kana Meey 9 10 takka Iraanii fi Ukraine jiddu Raashaadhaa fi Ukraine jidduutti akka gartee mariin lola dhaabuudhaa gaggeeffamaa jirtu odeessaati jiran. Kana gartee guddoo takka wanni godhaniifis ayyaana boruu biyya Raashaa keessatti gaggeeffamuudhaaf deemu ayyaana lola addunyaadhaa kan lamadaa Raashaan dura deeminsaan injifatte san isaan biyya isaanii keessatti keessaaf gartee lola Naatsii tan biyya Jarman itti kuffisan. Okay? Sani gartee celebrate godhanii celebrationaaf jecha mootummaan Ukraine ummata gartee hirmaannaa kanarratti takkaa gartee ayyaana kanarratti hirmaatu. Akka hin haleelle yeroo tana lola kan goone irratti garee lachuutu itti walii galaniiti jiran. Inumaatu mootummaan Raashaadhaa guyyaa irraan tanaa irra deddeebi'uudhaan yoo mootummaan Ukraine ceasefire kana hin kabanye taate nuti magaalaa guddoo isaanii gartee bikka pirezidantiin taa'uu fi bikka gartee warreen lola kana gaggeessaa jiranii fi bikka diplomaatonni taa'u hundaa'u ni barbadeessinaa jaaniiti gareeleen gartee warra Raashaadhaa karaa pirezidantiitiin ibsa godhaati jiran. Akkasuma sanitti mootummaan Ukrainii fi Raashaadhaa guyyaa har'aan tana har'aa fi kala yidduu akka malee wal hiriiraa jiran. Okay? Inumaatu akka miidiyaaleen ibsa godhaa jiran jaanitti yoo xiqqaatte har'aan tana qofatti mootummaan Ukraine droona 600 ol karaa Raashaadhaa ergitee jirti rukkutuudhaaf. Akkasuma san misaayilotaas hedduu wajjin mootummaan Raashaatis akkasumatti Ukraine bikka adda addaa haleelaa jiranii keessaafu naannoo kutaa Raashaadhaa kan warri Ukraine waraanni Ukraine keessa jiru jechuudha. Waa hedduutu gartee deemaa jira. Lollu kun gartee odoo ceasefireetti gaa ceasefirein tuni odoon eegalamne akka fakkaatutti sa'a muraasa booda ceasefirein tuni ni eegalamti. Maaliif gaa Raashaan yoo xiqqaatte sa'a 10 faanu dura jirti. So lakkoofsi isaanii kun gaati adda addaa. Isaan kun gartee amma karaa lolaatti gartee takka sa'a 8 moo 10 ati kan dura jiranii. Guyyaan 9 gartee amma isaan biratti ta'eetuma jira jechuudha gabaabinatti. So ceasefirein ammarraa eegalamee boruus iftaanis ilaanka gartee guyyaa isniina itti fufuudhaaf ta'a jaanitti gaa odeessaa jiran. Okay? Akkasitti tana quba qabaadhaadhaa isiniin jechuudhaa fi let's see. So bikki gartee reefuun tana poortiilee warri Ameerikaadhaa haleelan jaanii gartee miidiyaaleen raawwateessaa jiran bikka reefuun tana footoo saatalaayitiidhaatiin isin garsiise sanii. Dhumarratti gaa dhumarratti oduu karaa biyya teenyaa deebitu. Okay? Biyya teenyatichi deebinaa guyyaa irraan tanaa bulchaan pirezidantii takaa'uu pirezidantiin Tigraay kan duraanii
hangartee bikka bu'aa Taaddasee warra deedhaa pirezidaantii tiraanzishinii takkaa pirezidaantii coomsaati. Inni guyyaa irraan tanaa ibsa gartee akkana duuba gartan kanatti ibsa ajaa'ibaa karaa akkaawuntii gartee oofisa warra naannoo Tigraayin maxxanseeti jira. Gabaabinatti gartee wanni inni jechaa jiru gareeleen nagee hin barbaanne gareeleen inumaatu gartee mirga ummata warra Tigraay akka gartee karaa nagayaatiin uumamu hin barbaanne inumaatu gartee oofisa keenya karaa dirqiidhaan takka humnaan seenanii oofisa keenya fudhatanii ifii isaaniitiif aangoorra if kaayanii akkasitti marii guyyaa irraan tanaa gaggeeffachaati jiranii. Kanarratti gartee yoo amma booda rakkoon ummata Tigraay irratti kan taatu taate keessaafuu amma booda gartee mootummaadhaa wajjin afaan lolaatiinis haa ta'u waan biraatiinis nuti keessan jirru. Rakkoo akkanaa tana gartee warri gartee ifii isaaniitiifuu gartee hin filamin akkanatti gartee aangoo akka duraanii sanitti deebisuu jechuun inumaatu gartee biyya tana if duuba deebisuudha. Takkaa'u gartee mirga ummata Tigraay if duuba deebisuudha. Waan adda addaa gartee barreessaati jira. Akka gartee namni hedduun irraa odeessaa jiranitti wanni tuni asitti hadhaabbattuun fakkaattu karaa lolaati deemanii inni gara isaatiin ani as keessa hin jiru jeetiti harkasaa gartee as keessaa baafachuu barbaada. Mootummaan gartee naannoo Tigraay fi takkaa'u gartee gareen TPLF fi mootummaan yeroo gabaabduu keessatti afaan lolaatti gartee furmaanni akka jijjiiramu godhuudhaaf deeman jaaniiti gaa odeessaa jiran. Tana gartee dhagaadhaa akka oduudhaattiin isinii himuu barbaada. Tatti aantu tan gartee namni hedduun gara duubaatiinis nama barreessaa turan akkasumas sanitti viidiyoodhaa fi footoolee gartee naa ergaa turtan harkaatiin ture. Garuu amma dura gartee eegalliidha. Mee gartee xiqqoo gartee qabbanaa'uunis gaariidha. Ammoo akka gartee gaa namni hedduun irraa gartee gammadaa jirutti wanni isaan odeessaa jiran mootummaan filannoo Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruuf filannoo Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kanaaf guyyaa irraan tanaa ABO'n isaanis magaalaa Finfinnee keessatti akka gartee uummanni isaan filatuuf yaaminsa godhachaa akka jiran namayyuu gartee dhageessanii jirtan na fakkaata. Viidiyooleen garaagaraatis sooshaal miidiyaa gubbaarra olii gad deemaa jira. Dhugatti gartee hara tokkoon hedduu gaariidha. Namni hedduun gartee haalaan gammachuudha qabdanii hogguu gartee viidiyoolee akkasii san arkaa jirtan. Garuu maaliif magaalaa Finfinnee keessa qofa taati? Maaliif Oromiyaa guutuu keessa hin taaneefaa jettanii gartee warreen yaada dhiheessaa jirtanis ni jirtanii. Akkasumas warreen warrummaan gartee waan kana gaggeessaa jiru cinaan isaanii ifiifuu warra gartee biltsiginnaati. Nagee gartee huccuu jijjiirrataniiti kan biltsiginnaadhaaf hojjetan asiin gartee magaalaa keessa deddeemanii ummata gartee basaasuu jiraniifaa jettanii gartee warri barreessanis ni jirtanii. Guutumaa guututtuu tuni eegalliidha. Bal'inaan gartee yeroo biraa irraa haasoinaa nuti gartee wanni barbaannu dhugatti gartee paartummaan feeteewu namnummaan fedheewu akka fedhetti dhiyaatee dorgomee odoo gartee dhiibbaan irratti hin godhamne. Fedhan filamanii caffee haa dhiyaatan takka filamanii paarlaamaa guddatti haa dhiyaatanii garuu immoo mirgi ummata Oromoodhaa akkaataan itti eeggamu gartee yoo paartiileen garagaraa wal dorgomte qofa. Paartiin takka akkuma gartee agartanitti amata 7 dabre kana agarreeti jirra. Paartiin takka dhuunfaadhaan gartee hogguu biyya gaggeessitu waanuma feete gooti. Dhugaan jirtu garuu ila arraan tanaa namni ummanni Oromoodhaa irra hedduun isaanii humaa takkallee nuuf hin jijjiiramne. Rakkootu nu jabaate malee furmaanni nu dhufe tokkollee nu hin jiru jaaniiti gartee odeessaa jiran. Kanarratti gaa akkuma gartee yeroo adda addaa yaada keenya dhiyeessinutti wanni gartee kanarraa jijjiiramu yoo bu'uuraan jijjiiramni hin dhufne taate akkanumatti gartee namni lama filameef jecha
dilasan wanni ummata keenyaaf jijjiirama guddaa fidu takka illee nu hin jirtu. Garuu immoo yoo paartiin hundinuu gartee paartiin barbaachisaan keessaafuu gartee paartiileen amma biyya keessa jirtu tunis irra hedduun siidhaa kara gartee paartii muraasaatti walitti dhufanii yaada gartee qindaawaadhaan yoo filmaata irra dhiyaatanii akkasitti gartee paartii biyya geggeessitu wajjin wal dorgoman qofa nageenyi gartee ummataaf dhufuu danda'a, furmaanni jireenya ummataaf dhufuu danda'a, namninis gartee sodaa takka malee paartii barbaadu ni deeggara. Okay? Namni gartee keessaa maasis gama keessaatiin Jamaal akka yaada keetitti nuti mee eenyu akka filuu qabnu takka gartee eenyu silaa yoo fillee gaariidha. Tanarraas gartee waan takka nu ibsi jettanii warri barreessitan. Filannoon Itoophiyaadhaa kuni gartee namayyuu haalata sablaa tokkotti ilaalu jira. Filannoo jechuun hedduu jabaadha. Horii barbaada. Jaarmee barbaada. Akkanumatti gartee ganda keessa bikka 2-3 deemtee filannoodhaaf dhiyaattee filannoo guddoo gartee moo'achuu hin dandeessu. Okay? Dhugatti gartee fedhu namni cinaan gartee amma filannoon as deemu kun filannoo sobaati. Paartii biltsiginnaatu mooyaa takka gartee isaaniitutu akka fedhanitti gartee jaarmeyaa fi horiidhaas harkaa qabaa jedhanii gartee ni haasawan. Okay? Takka immoo filannoon kuni filannoo maqaadhaati. Warreen gartee cinaa deddeemu kunis harka gartee dhugatti 500 10 paartii biraatirraa yoo paarlaamaa seenan rakkoon takka illee hin jiru nuti immoo maajoritii ni moonaa jedhaniiti yaadaa jiranii jettanii gartee warreen yaada akkasiisan barreessanis ni jirtan. Kun hundinuu waanuma dhugaadhaan lafarra jiru jechuudha. Okay? Wanni kanaa kun hin jirtu jechuutu hin jiru. Garuu immoo paartii dhugatti gartee jijjiirama fiduu dandeessu yoo taate dursoo heerrinis namayyuu gartee akka eegutti akkasumas sangaa paartiileen hundinuu kutaalee hunda keessatti gartee sochootee yoo filannootti haa dhiyaatu taate silaa wanni nuti barbaannu waan akkasiiti. Ammoo sanamani taati hin taatu. Okay? Filannoo tana katti aanu kana keessa gartee paartiin moo'uu teessu dhugaa yoo dubbanne biltsiginnaadhaatu moo'uu ta'a. Okay? Kanarratti gartee shakkiin takka illee jiraachuu hin qabdu. Nuti namni feetan nama feetan jaalachuu ni dandeessan, feeruun deeggarus ni dandeessan. Garuu immoo paartiin filannoo as deemtu mootu biltsiginnaadha. Okay? Maaliif we're realistic nuti gartee waanuma dhugaa takka irratti gartee hundoonee yaada keenyallee sanirra dhiyeessina. Hogguu moo'uuf ta'an waan akkanaati waan akkasiiti yaada san hundinuu. Okay? Garuu dhugaan jirtu isaanumatu moo'u ta'a. Saniifuu paartiileen biraas gartee jajjabaatanii akka dorgoman ni barbaanna ni barbaanna. Lolli kun akka nurraa dhaabbatu ni barbaanna ni barbaanna. Nageenyi akka bu'u ni barbaanna silaa akka kiyyaatti namayyuu gartee biizinasatti daldalatti gartee yoo xiyyeeffate mootummaan nageenya qofa irratti gartee yoo hojjette gaariidha jeetii yaada. Saniifuu gartee waa hedduudhaatu as deema. Oduun teenya ta'arraan tana fakkaatti. Booda yoon carraa harkadhee dhufee tan Oromoo qofa irratti gartee xiyyeeffannee keessaafuu gartee poolitikaa ammaan tana dorgommii filannoodhaaf amma deemaa jirtu kanarratti haasa'uudhaaf ni tattaafannaa. Bikka jirtanitti nagee isin bira dhiifannee ammaaf hundi keessanuu nagee nu jiraadhaadha. Booda walitti deebine yoo rabbi jee nagee nu tura.